Dhaggeeffattoota keenya amajjiin tokko guyyaa woboo iddoo garagaraatti kabajamaa turuunsaa ni yaadatama. Iddoo haalawaan itti kabajame keessaa tokko giddugala waajjira hayya duree adda bilisummaa Oromoo fi mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromooti. Gabaasa bal'aa qabnaa kunoo. Amajjiin tokko ayyaanni guyyaa waraana bilisummaa Oromoo baranaa naannoo jiddugaleessa waajjira hayyu duree adda bilisummaa Oromooti bakka hoogganoonni qondaalonni fi miseensonni dhaabaa akkasumas miseensonni waldaa dubartoota Oromoo hawaasni Oromoo naannichaa fi keessummoonni affeeraman hedduun argamanitti bifa akkaan miidhagaa ta'een kabajamee jira. Seenaa amajjii tokko ayyaana guyyaa woboo ilaalchisuudhaan hirmaattotaaf ibsa bal'aa kan laatan miseensi Shanee Gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi gaafatamaan damee dantaa diinagdee Jaal Araarsoo Biqilaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kana yoo kabajannu injifannoolee argaman of booda deebinee ilaaluu qabnaa jedhan. Guyyaa kana ammoo yeroo ayyaaneeffannu amajjii tokko guyyaa ayyaana woboodhaa guyyaa jennu akkanumatti guyyaa kana ayyaana woboodhaa jennee kabira dabarre osoo hin taane woboon sochii gaafa san jalqabe irraa eegalee haga ammaan tanaa keessattuu bara 1979 sanirraa jalqabee maal keessa as dabre if booda deebinee injifannoolee inni argamsiise hedduu yoo ni dubbanne jenne guyyaa kanatti sa'aatiilee amma jiru sanatti xumuruu hin dandeenyu jechuudha. Haga gabaabaa ammoo yoo irraa tuufne keessattuu bara 2012 sochii woboodhaa maal ture jennee gabaabsine yoo kan laallu taate baadiyyaa qofa keessatti woboon osoo loluun ta'in magaalota gurguddaa diinni eenyu seenee tarkaanfii tokko nurra fudhachuu hin danda'u jedhamu keessatti Finfinnee keessatti Diredawaa keessatti Harar keessatti Ciroo keessatti dhiha Oromiyaadhaa naannoo Gimbiidhaatti naannoo Naqamteetti Elbaaburitti Kibba Bahaatti sochiisaa magaalaa keessa hunda keessa babal'isaa jira jechuudha. Oromiyaa keessatti magaalaa fi baadiyyaan kan uummata Oromoo ta'uusaa itti agarsiisaa jira jechuudha. Kun immoo waan daran jajjabeeffamee babal'atuu qabuu fi deeggarsa uummata Oromoodhaatis waan qabuuf keessaa fi alaanuun sadarkaa dhabamuu inni hawwaaf ture bira dabree irra asitti mootummaa wayyaanidhaa yaachisaa jira jechuudha. Maal godhuu qabna? Humna baadiyyatti bara dheeraa lolaa tureen irra magaalaa keessatti tarkaanfii nurratti fudhataa jira. Eessa akka jiraatu qunnamtii isaa maal akka ta'e argaa hin jirru. Maal taana kajuu tiknii wayyaanidhaa irra itti rakkataa jira jechuudha. Ittis yaaddawaadhaa jira. Kanaaf gaa bara dabre keessattuu 2012 akkuma saabaa'uun ibsaa turetti injifannooleen argaman baay'ee guddaa jechuu dandeenya jechuudha. Kana ammallee gaadaran cimsanii itti fufuudhaaf irratti hojjetamaa jira. Waan haqaa waan ta'eef waan dhugaa waan ta'eef dhugaa irrattis waan dhaabbateef jecha humni keenya kaleessa irraa hidhannoo mudhii qofa osoo hin ta'in hidhannoo sammuudhaatiinis teekinooloojii biraatii wajjin guddataa har'a woboon deemaa jira jechuudha. Kun egaa dirqama teekinooloojii biraatii wajjin guddataa deemuun dirqama jechuudha. Maaliif diinni ka yeroo hagan tokko tarkaanfatu irra caaltee argamuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Diinni nuti lolluun kakayeessa lolluu fi kanarra lolaa jirruun tokko miti. Kanaaf nus hidhannoo mudhiidhaa madditti hidhannoo sammuutillee nu barbaachisaa jechuudha. Waliin jijjiiramuudhaaf. Kanaaf gaa keessattuu bara 2012 injifannooleen argaman laafatti kan laalamuu miti jechuudha. Ammallee gaadaran itti fufuudhaaf waan karoorfanne bal'aa qabna. Isa immoo karoorfanne hojjettii kudhaaf daran jabaachuu nu barbaachisaa jechuudha. Dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo kan yeroo ammaa irrattis ibsa kan laatan Jaal Araarsoon tarkaanfilee araaraa adda bilisummaa Oromoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gabbisuuf yeroo adda addaatti fudhatee fi ittis jiru akkasumas dhaabbii ABO'n qabu akkas jechuudhaan ibsan. Akka kaayootti akka dhaabaatti maali? Nam tokkonis murnaanis warra achi beef dhaabbii akkam qaba? Maali hawwiinsa? Yoo kaayoo tokkoon qabaatinoo immoo akka dhaabaatti dhaabni maal yaadaa ture ammaas maal yaadaa jire yoo waliin jenne nuti yoo kaayoo tokkoon qabaatinis diina irratti sagalee tokko qabaanne waliin haa qabsoofnudha. Akka dhaabaatti kan qabnu nam tokkes ta'e murnaanis ta'e ija guduunfannee namarratti hin duullu duulaatillee hin turre karaa adda addaatiin illee kun ifa ta'uu qaba. Miseensota keenyaafis deeggartoota keenyaafis ifa ta'uu qaba jechuudha. Yoo dandeenya walii galla dadhabnu immoo tumsa walii taana diina irratti waliin qabsoofna. Karaan isaan baasu karaan uummata Oromoo baasu kanaatu irra gabaabbata. Walabummaa Oromiyaatiif bilisummaa uummata Oromootiif jedhamee daandii isaan qabatan irratti karaa milkii isin haa ta'u itti fufaa. Nurratti asin deebinaa ulee keessan dhagaa keessan diina irratti darbaddaa jennaan.
kanarratti wal gargaarra dhimma Oromoo irratti sagalee tokko qabaanne akka waliin diina irratti duuluu barbaanna malee gamaa gamana guyyoo walitti duuluu san haa dhaabbatu ka jennu jechuudha ka dhaabaatti ka qabnu hojiidhaan wal agarsiifnu kanuma jennu jechuudha kaleessaas diina ajjeesaa turre arrallee ajjeesaa jirra fuuldurallee itti fufna kun dhaabbii keenya diinaatiitu nu ajjeesaa jira qe'ee keenya irraan maqaa dimokiraasii dharaatiin nu baqachiisaa jira kanaaf filmaanni qabnu hidhannoo qofa jennee kan murteeffanneef jaalanneetii miti jechuudha jaalanneetii miti nu ajjeefamaa jirra nama keenya qe'ee waggaa 100 ol uummanni keenya irra jiraata irraa baqachaa jira jechuudha kanaaf hidhannoo keenya kaafne diina akkasii kara nagayaatiin waliin qabsoofna jennee deemuun baay'ee nutti ulfaata kanaaf dinne warreen gara nagayaatiin qabsoofna jeniitiin isaan keessatti irra Oromiyaa keessatti deebanii deemaa jiranuu sababaatti uummanni irra hidhaa waggaa meeqaatti murteessanii mana hidhaatti guuraa jiranii jechuudha akka kara nagayaatiin qabsaa'uu hin dandeenyellee wanneen amma biyyattii keessatti deemaa jiru gaa ifatti mul'isaa jira jechuudha kana hubachuunis gaarii kanaaf gaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti maali dhaabni maal yaadaa ture ammas maal yaadaa jira fuuldura hoo maali kajuu kan akka hubatamu barbaade ayyaana guyyaa waboo naannoo jiddugaleessa waajjira hayyuu duree adda bilisummaa Oromootti kabajame kanarratti haasaa kan taasisan miseensa shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi gaafatamaan damee dantaa diinagdee Jaal Araarsoo Biqilaa xumura irratti haala sochii uummataa addattis diddaa qeerroo ergatu kaniin booda dhaamsa waliigalaa itti aanu kana dabarfatan. Qabsoo wareegaan malatti osoo hidhamne osoo miidhaan namarra hin geenye falmaa biyyaati falmaa biyyaa irratti osoo dhiigan dhangalaafne ho'itti hin baane kun fakkeenya gaariidha itti hafuufu qeerroo keenyaanis jabaadhaannaanis nis ni jajjabeessina biraas dhaabbanna deeggarsa barbaachisu ni goonaafi akkasumatti waboodhaas akka inni jabaatee tarkaanfii sadarkaa irraan hargeerraa fuulduratti itti tarkaanfatu godhuudhaaf gaa dan irratti hojjannaa jechuudha wanni guddoon ammoo nu baasu afaan qoftiin wayin nama hin baasu hojii hojjechuudha hojii dirqama fudhannee waliifis kennine hojjannee wal hojjechiisuutu itti nu baasa jechuudha keessaaf alaanu wanni guddaan dhaammanulleen kanuma. Ayyaana bara haaraa bara 2013 fi guyyaa waboo kan baranaa jiddugaleessa waajjira hayyuu duree adda bilisummaa Oromootti kabajame irratti sirboonni walalooleen fi qophiileen guyyicha ilaallatan adda addaa dhiyaatuun ayyaanichi milkiin guduunfamuu gabaasaan nu ga'e ni addeessa. haaluma wal fakkaatuun guyyaan waboo amajjiin tokko kan bara 2013 jiddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti bakka hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa miseensonni gumii sabaa fi qondaalonni dhaabaa sadarkaa adda addaa akkasumas miseensonni waraana bilisummaa Oromoo fi keessummoonni affeeraman argamanitti sirna o'aadhaan ayyaaneffatamuu gabaasaan achirraa nu gahe ifa godhama. Ayyaanichi akkuma aadaa Oromootti eebbaan eegalame. bara haaraa sharri irraa qabu sharrichi afaan hiiku hamtuun irraa dha'u dansaa nu agarsiisu diqqaa nu guddisu guddaa nuuf haa bulchu bariin nagaa barraaqi nagaa bobbaan nagaa oolmayi nagaa galgalii nagaa harra balbaltii nagaa dhalalachiyuu nagaa namasayii nagaa ollaan nagaa ardaan nagaa boorayi nagaa baarentummaan nagaa sabbo goonii nagaa ittu humbani nagaa macca tuulabi nagaa Oromoo guutuun nagaa qabna nagee kaayoo qabna gadaan gabbina. Miseensonni waboo jiddugaleessa mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti argaman ayyaana guyyaa waboo baranaa jala bultii isaarraa kabajuu eegalan. Guyyaa ayyaanichaa jechuunis gaafa amajjii tokko qophiilee qindaa'an keessaa sirboonni walalooleen fi diraamaan isaan muraasa yoo ta'an ayyaanichaafis miidhagina dabalataa laataniiru. Ayyaanicha irratti haasaa baniinsaa kan taasisan miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi gaafatamaan jiddugala mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromoo Jaal Kennasaa Ayyaanaam hirmaattotaan baga nagaan dhuftan erga jedhaniin booda
ayyaana woboo baranaa kana wanta adda taasisu ibsan. Amajjiin bara kana amajjii baroota darbaniirraa wantooti adda taasisan ni jiru. Tokkoffaa mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo tokkoomsuu fi adda bilisummaa Oromoo fi qaama ce'umsaa adda bilisummaa Oromoo gidduutti yaaliin araaraa yeroo dheeraaf hawwamaa ture milkaa'ee bara kana keessa sadarkaa xumuraarra gahuu akkasumas rakkoo mooraa qabsoo Oromoo keessatti bara 2008 mudateen humni waraana bilisummaa Oromoo bakka lama ture. Har'a gaaddisa tokko jalatti walitti deebinee amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi bara haaraa 2013 akka kanatti kabajachuun kan baroota darbaniirraa adda taasisu. Gama biraatiin waggoota 21 darbanii kan uummata Oromoo hiraarsaa ture mataa sirna abbaa irree wayyaanee TPLF Mallas Zeenaawii du'uun kabajaa amajjii bara kanaa adda taasisan waan adda taasisan keessaa akka fakkeenyaatti tuttuquu dandeenya. Duuti mataa sirnichaa kunis uummata Oromoo fi qabsaa'ota Oromoof qaawwaa kan bane waggaa ta'u hamilees kan ture waggaa ta'u diinota keessatti ammoo gaddaa fi rifaatuu akkasumas washakkii fi sodaa uumee jira. Carraa kanatti dhimma baanee hojjechuun kan keenya ta'a. Hojiilee bara dabre keessa jiddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromoo keessatti hojjetaman bifa bal'ina qabuun kan ibsan Jaal Kennesaan karooraa fi sagantaa bara haaraa bara 2013 jiru ibsanii miseensota waraana bilisummaa Oromootiif dhaamsa itti aanu dabarsaniiru. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo mooraa kanatti argamtan dirqamoota kennaman kamuu hamilee fi naamusa guutuudhaan bahataa kan turtan maqaa mooraa kanaatiin guddiseen galatoomaa isiniin jedhe. Gara fuula duraattis dirqama bifa fedhee iyyuu akka bahattan abdii amantaa guutuu walirraa qabna. Karaa biraatiin yeroo ammaa kana hacuuccaan gama hundaa kan durii caalaa uummata keenya irratti jabaatee jira. Xumura itti gochuu qabna. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo hidhannoo sammuu fi hidhannoo mudhii cimsee dirqama bifa fedhee haalaa fi yeroo irratti hundaa'ee dhaabii itti kennu kamuu obsaaf murannoon raawwatuuf akka qopheessu carraa kanaan gadi jabeessee isinitti dhaammachuu barbaada. Itti gaafatamaan mooraa leenjii adda bilisummaa Oromoo Jaal Kennesaa ayyaanaa xumura irrattis dhaamsa qaban akkasitti dabarfatan. Uummata Oromoo biyya keessa jiruu fi biyya alaa jiruuf qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa mirkaneessuuf geggeeffamu kan yeroo kamii caalaa humna qabeenyaa fi dandeettii akkasuma waan danda'amu maraan itti dirmatanii waraana bilisummaa Oromoo cina dhaabbachuun qooda lammummaa keessanii akka bahattan hiree kanaan maqaa waraana bilisummaa Oromootiin waamicha koo dabarfadha. Akkasumas kanneen milkaa'insa ayyaana amajjii kana kan bara 2013 ifannoo tokko malee dirqama keessan bahattanii fi galanni keessan bilisummaa uummata Oromootiif isiniin jecha barri kun kan nagaa bara gammachuu bara badhaadhinaa akkasuma bara bilisummaa fi bara injifannoo guutuu akka nuuf ta'uun hawwa. Woboon irree abdii uummata Oromooti. Woboon irree abdii uummata Oromooti. Woboon rakkoo yeroo hin jilbeenfatu. Woboon rakkoo yeroo hin jilbeenfatu. Qabsoon dheeratullee galii ishee ga'uu hin shakkine. Qabsoon dheeratullee galii ishee ga'uu hin shakkine. Ni moona hin shakkine. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa injifannoo Oromoo. Ayyaana guyyaa woboo jiddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti kabajame irratti argamuudhaan seenaa amajjii tokko ilaalchuudhaan ibsa kan kennan miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaalatoomsaa Komsaa guyyaan kun guyyaa Oromoon gabrummaa jalaa ba'uuf qabsoo hidhannoo fi siyaasaa walitti qindeessee tokko jedhee itti eegale qofaa miti jedhan. Guyyaan kun guyyaa uummanni Oromoo gabrummaa jalaa bahuudhaaf qabsoo siyaasaa fi hidhannoo walitti qindeessee taaka je'ee itti jalqabe qofa osoo hin ta'in qabsoo siyaasaa fi hidhannoo kan jalqabee bara haga tokkoof deemee karatti dhaabbatee
qabsoon kun keessattuu karaa hidhannootiin rakkinni garaagaraa irra gahuudhaan marfamas rakkoo keessaatiis akkasumatti haala naannootii fi haala keessaa kan yeroo adda addaatitti isarra gahe sana hundaa'uu irra aanuudhaan sana injifatee keessaa bahuudhaan kan itti beekamu. Haala kanaan bara 1980 amajjii tokko guyyaa akka har'aa jechuudha akka jedhamee akka kabajamu murtaawee guyyaa sanirraa kaaseeti guyyaan amajjii tokko kabajamuu eegale jechaadha. Kanaaf gaajaallan bara 1980 amajjii tokko guyyaa akka har'aa eegalee guyyaan kun kabajamuu guyyaa sanirraa kaasee hanga ammaatti guutuu addunyaa keessattis biyya keessattis waraana bilisummaa Oromoo biratti kabajamuu qofa osoo hin ta'in achitti murtaa'ee osoo nafin babal'atee har'aan sana kunoo sadarkaa kanatti kabajamuu danda'e jechaadha. Kanaaf guyyaan kun gaa har'aan sana guyyaa oboo haa jennu malee guyyaa guutuu uummata Oromootis tahee kabajamaa jira. Deeggartoonni, miseensonni, firoonni bakka jiran hundatti har'aan sana guyyaa kana akkuma nuti asitti kabajaa jirru kanatti kabajamaa jira jechaadha. Yaadaan har'aan sana uummanni Oromootis walumaa gala keessatti waraanni bilisummaa Oromoo yaadaan wal bira jira jechuudha. Kanaaf guyyaan kun yaadaanis kan walitti nu hidhu kan waan keessa dabarree nu yaadachiisu kan fuulduraa ammoo maal godhu akka qabnu irratti nu akeekkachiise guyyaatti murannoo keenya daran jabeessinee akeeka keenya daran qulqulleessinee keessa keenya tolfannee waan hunda waan alaa fi keessaanis nutti dhufu hundaa'utti qulqulleessinee qabsoo keenyatti jabeessinuu fi hujii keenya daran itti cimsannuu fi walumaa galattu sammuu keenya kan nu haaromsu jechaadha. Kanaaf guyyaan kun guyyaa kabajamaadha. Xumura irrattis miseensota waraana bilisummaa Oromoo ayyaanicha irratti argamaniif dhaamsa itti aanu dabarsan jaalatoomsaan. Kana waan ta'eef jecha gaajaallan guyyaan kun guyyaa nutis sadarkaa jaarmaa keenyaa yookaanis guutuu waboo qofatti illee osoo hin ta'in mataa keenya keenyatti mataa dhuunfaa keenyatti illee maal keessa dabarree maal faa hojjennee dadhabina qabnu jabina qabnu mataa mataatti illee ittiif gilgaallee bara dhufu immoo daran jabaachuudhaaf kan mataa keenyaaf illee dhaaba keenya qofa osoo hin ta'in jaarmee keenya kan waraana bilisummaa Oromootiif qofa osoo hin ta'in mataa keenyaaf illee kan waadaatti seennu jechaadha. Kanaaf gaajaallan guyyaa kana guyyaa waan fuulduraa keenya nuti akka daawwititti ittiif ilaallee daran ammoo bara dhufu kan itti fuulduratti ittiif ilaallu waan ta'eef jecha hundi keenya uummata matatti waan keessa dabarree subannee waan fuuldura nu eeggatu irratti subannee wanneen kan haara guddina injifannoo kan itti galmeessinu akka nu ta'u hawwii qabuun isin ibsa. Kanaaf nutis guyyaa kanatti gaa itti fayyadamnee guyyaa kanallee kan yaadannoo akka nu ta'u taane bara dabre akkas bara dhufu ammoo kana taana akka itti ifin jennu haa godhannee kan ittiin waan hundaa'uu keessatti iftiif gilgaallee waan nu fuuldura eeggatu hundaafuu ciminaan jabina argamsiifnee kan injifannoo guddoo itti galmeessinu akka nu ta'uun isiniif hawwa. Kanaaf jaallan seenaan kun seenaa dheeraa waan ta'eef jecha gaa hangaan danda'u gabaabaa isin ibse kanneen kanarraa kan hafes mana barnootaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti seenaa isaa daran akka baratanii fi caalaa kana yaada kana caalaas akka gabbifattan abdiin qaba. Kanaaf waan dhaggeeffattaniif fayyaa ta'aa. Guyyaan amajjii woboo bara baraan haa jiraatu. Haa jiraatu. Woboon haa jiraatu. Abaawoon haa jiraatu. Injifannoo uummata Oromoof. Lupiyo magaalole, lupiyo magaalole, ola saganii mare, ola sigulaa galee, lupulle gangaalatu, luppena hangaa fagu, bokora raraan lugee, bokaina saafusa, nanjiram nalaanisa, hafarra sahaarisa, lupiyo magaalole, lupiyo magaalole.
Hayyudureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa sirna kabajaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo jiddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti kabajame irratti argamuudhaan haasaa itti aanu taasisan. Jaallanni miseensota gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo ajajoota waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa adda addaarra jirtanii jaallanni miseensota waraana bilisummaa Oromoo bakka hoogganoota adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo bakka mara biyya keessaa fi bakka adda addaa jiru hunda bu'ee baga ayyaana dachaa kana ayyaana amajjii tokko waraana bilisummaa Oromoo ayyaana waggaa haaraa isiniin ga'een jedha. Waggaa kana isin gidduutti argamee ayyaana kana kabajuudhaaf gammachuun koo guddaa ta'uu isinii ibsa. Ayyaanni kun waraana bilisummaa Oromoo keessa darbee irra darbee uummata Oromoo ala jiru biyya keessa jiru mara dargaggooti Oromoo ifaan dhoksaa tokko malee mootummaa akkas hacuuccaa ulfaataa irraan geessisu bobaasaa jalatti kooleejotaa fi yuunivarsiitiilee fi bakka adda addaa keessatti ayyaaneffataa jira. Dargaggoonni Oromoo Oromiyaa mara keessatti bakka hedduutti ayyaana waraana bilisummaa Oromoo kana ayyaaneffataa jira. Miseensota adda bilisummaa Oromoo deeggartoonnii fi uummati Oromoo bilisummaa isaatiif murteeffatee itti cichee qabsaa'aa jiru Austraaliyaa, Ameerikaa, Kanadaa, Yuroop yookaan Awurooppaa gaafa Afrikaa kana maraa hunda keessatti ayyaana kana ayyaaneffataa jira. Kanaaf bakka waraana bilisummaa Oromoo as jiru kana bakka waraana bilisummaa Oromoo bakka adda addaa jiran mara bu'ee ilmaan Oromoo ayyaana kana ayyaaneffatan hunda baga ittiin ga'ee gammachuu keenyaa fi hawwii keenya guddaa isiniif ibsineerra ilmaan Oromoo ayyaaneffatan. Haala qabsoo bilisummaa Oromoo kan adda bilisummaa Oromoon gaggeeffamu kan yeroo ammaa irratti ibsa bal'aa kan kennan hayyudureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa qabsoo hidhannoo dhaabichi gaggeessu irratti kanneen olola diiggaa oofaa jiran ilaalchisanii akkas jedhan. Yoo irratti gaaffiif deebii miseensa gumii sabaatii fi dubbataa adda bilisummaa Oromoof dhiyaata. Addi bilisummaa Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo lafa taakkuu tokkitti illee hin bilisoomsanne erga akkas ta'eetii maal argamsiisuuf qabsoo gootanii qabsoo hidhannoo kana jettee gaafa. Gaaffiin kun adda bilisummaa Oromootti ni ka'a. Bakka adda addaatti ni kaafama, miidiyaadhaan ni kaafama. Gaaffiin kun maaliif kaafamaa jedhanii gaafachuu barbaada. Warra gaafateef illee deebiin adda bilisummaa Oromoo fi dhugaa fi haqaan dubbachuu barbaada. Tokkoffaa adda bilisummaa Oromoo hidhannoo kaasee karaa biraa hiikkaan gaaffii bilisummaa Oromoo nagaadhaan deebii argachuu yaalamee dadhabamee humnaan lafti Oromoo fi ummati Oromoo mootummaa Itoophiyaadhaan waggaa 130 dura waan cabeef gaaffii mirgaa kakaate kana karaa nagaa deebii waan dhabeef filmaati waan hin jirreef akkuma addunyaa kana irratti ta'u ka humnaan cabsee humnaan falmachuun mirga ummata Oromoo fi mirga keenya waan ta'eef gaaffii qawwee qaba. Hanga cunqursaan kun karaarraa maqee gaaffiin ummata Oromoo gaaffiin mirgaa gaaffiin mootummaa mataasaa dhaabbachuu hanga deebi'utti itti deddeebi'anii waraana bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo facaasuu fi diiguuf tattaafatanillee akka isaan tasa dhabamsiisuu hin dandeenye irra deddeebi'amee seenaan amma hime kun waan isaaniif mirkaneesse kanaaf qabsoo goona.
Kanaaf haala hin kennamne keessatti bifa adda addaatiin qabsicha akkaataa inni itti qabsoo hidhannoo godhu diriirfatee adda bilisummaa Oromoo har'a qabsoo hidhannoo karaa ba'aatiin karaa dhihaa Oromiyaa guutuu keessatti qabsoo hidhannoo godhu. Qabsoon hidhannoo kun hanga gaaffiin mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo hiikamutti itti deddeebi'amee duulli ta'ullee akka hin dhaabbanne warra gaaffii kana kaasaniif waraanni bilisummaa Oromoos hidhannoosaa akka lafan keenye tokko yoo wareegame kaanitti darbuudhaan akka itti fufu warra gaaffii kana kaasaniif ni mirkaneessa. Warra gaaffii akkasii kaa'aniif dhaamsa tokko warra gaaffii akkasii qabaniif furmaatisaaf qabsoo hidhannoo yookaan qabsoo walii galaa uummata Oromoo godhu itti duulanii xiqqeessuu tuffachuu akka biraatti ilaaluu otoo hin taane hiikisaa uummata Oromoo mirga isaa akka argatu akkuma biyyoota gabroomanii Keeniyaan gabroomte Ingilizii irraatii bilisummaa ishee argate. Sudaan Ingilizii irraa bilisummaa ishee argate gabrummaa jalaa baate Ingiliziin otoo hin jaallatin isaanii kabaje. Akkasumas uummata Oromoof kabajanii bilisummaan isaa akkaataa itti gonfatuu fi hiree murteeffannaa akkaataa murteeffatu isaaf nagaadhaan kennuu qofatu qabsoo hidhannoo kanaaf furmaatatti gotaa jennee isaan deebii kenne. Hayyudureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa ayyaana guyyaa woboo kan bara 2013 jiddugaleessa mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti kabajame irratti haasaa taasisan kanaan Oromoon mirga abbaa biyyummaa isaa goonfachuuf eeyyama qaama kamiituu kan hin gaafannee fi mirga uumamaa adda bilisummaa Oromoo cichoominaan qabsaa'uuf ta'uu jala sararan. Itti fufuunis haala gaanfa Afrikaa fi impaayera Itoophiyaa akkasumas haala ummata Oromoo tuqanii dhaamsaa fi qajeelfama itti aanu kana dabarsaniiru. Haalli gaafa Afrikaa addatti immoo haalli Itoophiyaa keessa yeroo tokko daqiiqaa tokkoof illee hidhannoo keenya kalaatu akka godhu. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa tokkoffaa dhaabataa tiksu lammaffaa dirqamasaa akka waraanaatti qabu bahuudhaaf hidhannoosaa kana caalaa akka jabeessu gadi jabeessinee dhaamsa keenyaa fi qajeelfama keenya waraana bilisummaa Oromootiif kennina. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfiisaa kana caalaa bal'isee mirga uummata Oromoo kabachiisuu fi diina kana ka humnaan uummata Oromoo irratti bobba'u adabu kana caalaa bal'isee akka itti fufu qajeelfama keenya dabarsina. Qabsaa'onni adda bilisummaa Oromoo fi uummati Oromoo dargaggooti Oromoo bifa adda addaan qabsoo karaa adda addaatiin bal'ifatanii itti jiran caalaatti jabeeffatanii falmaa waraanni bilisummaa Oromoo godhu waliin wal cinaa mirga uummata Oromoo kamaayii akeeka isaa geessisuuf akka ol qabannee sochoonu gadi jabeesseen dhaamsa koo dabarsa. Kanarratti isa maayii tokkummaa qabsaa'otaa ka adda bilisummaa Oromoo dhihoo kanaan labsee hojiidhaan itti agarsiise bal'isnee kana caalaa firii argatee mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo humna isaa fi irreesaa amma jiru caalaa gabbifatee akka socho'u akka hojjenne waraana bilisummaa Oromoo fi miseensa keenyaaf mirkaneessa. Samaayii mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromoo asiikaa qindeessan jaalkannesaa fi koree olaanaa mooraa leenjii bilisummaa Oromoo ni galateeffadha. Akkasumas sawwisoo kanneen sirna kana nu qopheesse ni galateeffadha. Waraana bilisummaa Oromoo walumaa gala tokkummaa isaa fi jaallummaa jabeeffatee akkasitti ayyaana miidhagaa kana nu qopheesse galata guddaan galchaa fi injifannoo uummata Oromoo. ayyaana guyyaa waboo jiddugaleessa mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti kabajame kanarratti walalooleen taphoonni gaggabaaboonii fi diraamaan akkasumas sirboonni warraaqsaa fi aadaa
hawwisa waraana bilisummaa Oromootiin dhiyaatan ayyaanicha daran miidhagsanii jiru.